Ayyee akkam jirtanii jecha jalqabaa nagaa sin gaafadha. Taansee xiqqaatee waggaa tokko oliif daayii galee erganasee tureera. Ta'us irraa akka sabaatiin galgala kana baay'ee qorraa jira. Qorra kana keessa waa tokko sheerii walii gochuun gaariidha. Yaada wal jijjiiruun gaariidha jedhe. Irratti dubbachuun barbaada jechuudha. Mata duree irratti dubbachuu barbaadu oolumaa galaa akkamitti jireenya keenya mootiveet gochuu dandeenya yookiin akkamitti jireenya keenya kakaasuu dandeenya, haala kam keessatti jiraanne, jireenya kam keessatti dabarsine, mudannoo baay'ee keessa dabarsine, rakkinas haa ta'u bal'innas haa ta'u jireenya kam keessatti akkamittiin gaafa waa sodaannu, gaafa waa gochuu duubatti jirnu akkamittiin keessa keenya yookiin jireenya keenya kakaasnee gochuu dandeenya waan jedhu irratti fakkeenya namoota afurii fudhadheen isarratti waa tokko isinitti himaa jechuudha. Egaa jalqaba akkamittiin haala keessa jiru keessatti sammuu keenyaa fi yeroon sammuu keenya negatiiva nutti himu akkamittiin gara poozitiivaatti geeddaruu dandeenya. Yeroo inpuutiin sammuu keenya negatiivii ta'u akkamittiin outpuutii isaa yookiin gara alaatti kan ba'u yookiin sammuu keenya keessatti oomishamee effektiin isaa akka inni poozitiiva ta'u gochuu dandeenya jechuudha. Negatiiva fuunee akkamittiin poozitiiva gochuu dandeenya. Karaa inni ittiin nu miidhuu dandeenyan akkamittiin sammuu keenya haala kam keessatti feenameenaan kamiyyuu yookiin taateen kamiyyuu gaafa sammuu keenya irratti mudatu akkamittiin to'achuu yookiin immoo gara gaariitti jijjiiruu dandeenya isa jedhu irrattidha. Fakkeenyaaf namni tokko ka'ee jireenyi isaa rakkina yookiin mudannoo garaa gaafa isa mudatu abdii dhabuu danda'a, rakkina sanatti keessa darbu jedhee yaaduu danda'a. Garuu maal ta'uu danda'a yeroo sana sammuu kee amansiisuu danda'a. Sammuu kee amansiistee wanti sun hin darbaman jettee yookiin immoo wantoota negatiiva ta'anii gara sammuu keetti dhufan gara poozitiivaatti yookiin overcome gochuu qabda jechuudha. Yookiin jecha sammuu keetti dhufu yookiin sammuu keetti yaadota dhufanii negatiiva ta'an sana deebii kee poozitiiva gooteetti deebistaa jechuudha. Fakkeenyaaf ati milkooftu yoo siin jedhate namni ta'a jechuu danda'u qabda. Ati nama hin taatu, ati namaa gadiidha yoo siin jedhe sammuun kee yookiin
wanti karaa inputiidhaan gara sammuutti dhufu sun yoo akkasiin jedhate ati immoo no hin danda'amu nan ga'a nan milkaa'a jettee pozitiivaan deebisuu danda'u qabda jechuudha. Kun immoo maaliif si fayyada? Tokko fayyummaa sammuu keedhaa fi lammaffaa dhiphina keessatti dipireeshinii garaagaraa keessa anxiety garaagaraa keessa akka hin galleef sammuu keetii fi faayidaa guddaa qabaa jechuudha. Kan biraanii fakkeenyota nama afurii fudhachuun barbaada asirratti. Tokkoffaan nama Viktor Frankl jedhamu bara naazizimii yookiin biyya Jarmanii keessatti warri naazii yookiin Hitleriidhaan hoogganamaa ture. Warra Jiwushiin yeroo isaan itti fixaa turantu jira yookiin ajjeesaa turantu jira. Gara miiliyoonota namoota miiliyoonaa 6 akkas jedhamudha kan bara yeroo sana dhume jechuudha. Ajaja Hitleriin yookiin bara naazizimii sanaa jechuudha. Achi keessatti namni Viktor Frankl jedhamu kun maal godhee obboleessi isaa maatiin isaa guutummaa guutuutti obboleettiin isaa maatiin isaa akkuma jiranitti jalaa dhumanii turan jechuudha yeroo sana walumaa gala. Inni garuu maal godhee jiraachuun akka danda'amu of amansiisee sammuu isaatu traumatiizing godhin sammuu isaa amansiisuudhaan utuu dukkanni itti argamu ifa isatti mul'atu yookiin sammuu isaa keessatti ifa gochuudhaan jechuudha. Haalli isaa dukkana ta'eyyuu maatii isaa kana hundumaa iyyuu dhabeeyyuu garuu ifa jiraachuun akka danda'amu sammuu isaa of amansiise jireenya akka inni itti of amansiise jechuudha. Kanaaf kanarraa maal hubanna? Utuu dukkana keessa jirtu yookiin utuu rakkooleen garaagaraa si mudatanii wanta si barbaachisu wanta gurguddaa akkasii dhabdee utuu jirtuyyuu jiraachuun akka danda'amu fi wanti ta'e sun immoo taateen ta'e sun immoo sababa ta'eef qaba jettee of amansiistee keessa darbuun akka danda'amu irraa barachuun hin danda'ama. Seenaa Viktor Frankl irraa jechuudha. The next is lammaffaan immoo fakkeenya lammaffaa kan isin fudhachuu barbaadu nama ogeessaa warra ogeessa seeraa yookiin immoo abbaa murtii baay'ee beekamaa nama ture tokkotu jira. Innis maqaan isaa Marshall jedhama. Targud Marshall jedhama maqaan isaa guutuuni. Inni maal godhee fi kan maalitti beekama nama baay'ee mirga namaaf falmu jedhamee beekama ture yeroo sana. Namichi Marshall jedhamu kuni baay'ee jireenya isaa keessatti nama baay'ee ofitti amanuu fi nama dukkana keessatti yookiin waan sammuu isaatu pessimistic ta'ee jiru optimistic gara sanatti nama jijjiiruu danda'uu fi baay'ee overconfident nama ta'e ofiisaatti amanamuudhaani haalota keessa jiru sana keessatti mirga namootaaf falmuudhaan fi yeroo hundumaa kan inni sammuu isaatti hima ture mo'uun akka danda'amu yeroo hundumaa nan mo'adha jedha malee nan mo'aman jiru. Kun immoo maaliif nama fayyada isiniin jedheera? Uumamumaan sammuun keenya mo'uu malee mo'amuu hin beeku. Kanaaf yeroo baay'ee deebisnee kan nuti sammuu keenya gara depression gochuutti kan nuti mo'amuun kan nu qaanessuuf sammuun keenya yookiin subconscious mind kan jedhamtu sammuu keenya keessa kan jirtu sun maaliif uumamte jalqabuma ishee mo'uudhaaf uumamte caaluudhaaf uumamte guddachuudhaaf uumamte karaa sirrii qofaaf uumame jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee sammuun keenya wanta nuti dogoggoraa goonu kan inni dafee nutti himu kun sirrii miti kan inni nuun jedhu sammuun keenya maaliif design ta'ee jechuudha. Jalqabuma isaa it was designed for only good things wantoota sirrii ta'an yookiin wantoota moral ta'an qofa akka nuti goonu wantoota sammuu isaanii eeggatan wantoota qajeeloo ta'an yookiin righteous ta'an qofa akka nuti goonuudhaaf sammuun keenya uumame jechuudha. Kanaaf Marshall namichi jedhamu yookiin ogeessi seeraa kuni maal ofitti himaa jechuudha yeroo hundumaa akka mo'uu danda'u of amansiisaa jechuudha. Sammuun keenya maslumayyuu akka mo'uudhaaf sababa uumamee fi si dhugoomsa jechuudha. Yookiin abjuu ati qabdu sana kan dhugoomsu sammuun keenya subconscious mind kan jennu sun immoo si gargaaree dhugoomsa yookiin
wanta gaariitti si geeddara jechuudha. Negatiiva tokko fuudhee gara poozitiivaatti yookiin sammuu kee poozitiivli akkati yaaddu si godhaa jechuudha. Yookiin immoo abdii qabeessa yookiin optimistic akkati taatu sammuu kee akka steetii depressionii, steetii anxiety akkuma jedhee steetii sodaa wantoota garaagaraa keessa akkati baatu baay'ee si gargaara yookiin akkati ofitti amantuuf si gargaara jechuudha. Kanaaf sammuun keenya baay'ee akka inni qaama keenya hundumaa rule over kan inni gochuu danda'eef iyyuu sababa subconscious mind jedhamtu sammuu keenya keessa jirtuufi jechuudha. Fakkeenya sadaffaa kan isin fudhadhu Catherine the Great jedhamti. Dubartii baay'ee cimtuudha. Dubartiin kun yeroo ijoollummaa ishee umurii waggaa 14ttidha kan isheen heerumte. Nama Jarmaniidha. Isheen baay'ee kan isheen beekamtu mootiin biyya Raashaa tokko Frederick namichi jedhamu yeroo waa'ee ishee irratti feedbackii yookiin yaada kennu maal jedhee isheen baay'ee nama yaada namaa fudhanneef cimtuu baay'ee ofitti kan amantu kan ofii ishee sirriidha hin ta'a jettu qofa kan gootu akkasitti ishee ibsaa jechuudha. Kan biraa kan isheen ofiin jechaa turte jireenya ishee keessatti baay'ee nama ofirra sababa ofitti amantuu fi lammaffaa immoo ofitti amanamummaa ishee immoo baay'ee guddaa waan ta'eef maal jetti ture mootittii beekamtuu akka taatu yookiin aangoodhaan baay'ee guddoo akka taatu baay'ee sammuu isheetti of amansiisaa turte. Dhumarrattis immoo taatee argamte jechuudha. Maal jetti turte dubartoonni ana caalan hedduun jiru garuu ofitti amanamummaan koo fi poozitiivli yaaduun koo akka ani impireesii yookiin mootittii yookiin giifti duree cimtuu ta'e akkan darbu na taasisee jettee dubbatteetti jechuudha. Inni dhuma saayintistii beekamaa Albert Einstein kan jedhamu innis baay'ee namicha ofitti amanamummaa isaa guddaa turedha jira. Profeesara tokkotu ture Profeesar Weber Professor Weber jedhama. University Zurich Polytechnic kan jedhamu kan barsiisaa ture yookiin barsiisaa meeshaa ture jechuudha. Yeroo sana maal jedhee Professor Weber waa'ee Albert Einstein yeroo dubbatu inni yaada namaa akka inni fudhanne ofitti amanamummaa guddaa akka qabu waan sirrii ta'ee sammuu isaa amansiisee akka inni godhu waan sirrii hin taane immoo akka inni hin goone dubbachaa ture jechuudha. Kun immoo maal isa gargaara jechuudha. Negatiiva wanta ta'an yookiin wantoota negatiiva ta'an akka inni sammuu isaa keessaa remove godhee wantoota sirrii ta'an immoo sammuu isaa keessatti sirriidha jedhee fudhatee hojiirra oolchuudhaan addunyaa irratti saayintistii beekamaa yookiin baay'ee fayyadamas ta'ee darbuu danda'eera jechuudha. Kanaaf ofitti amanuun yeroo abdii hin qabnetti yookiin dukkanni garaagaraa yeroo nutti argamutti nuti immoo gara ifaatti sammuu keenya keessatti geeddaruun maaliif nu fayyada jechuudha. Jireenya keenyaaf tokko sammuu keenya fayyina isaaf lammaffaa immoo waan yaadne tokko bakka yaadne tokko akka geenyu salphaamatti waan isinitti dubbachuu barbaade kana fakkaata. Waan baay'ee irraa barattu jedheen yaada. Namoonni asirras hin jirre namoonni kana viidiyoo kana booda ilaaltanis waan baay'ee irraa barattu jedhee yaada. Kanaaf fakkeenya gurguddaa yeroo hundumaa kana jechuu barbaadu yeroo hundumaa waan keessa jiru keessatti ifa arguu qabna, poozitiiva ta'uu qabna, nama duratti poozitiiva ta'uu qabna, yeroo ri'aakti goonullee namaaf poozitiiva ta'uu qabna. Yeroo kana nuufillee gaarummaa ta'aa deemaa jechuudha. Kanaaf jireenyi keenya immoo waan gaarii qofaaf akka inni uumame isinitti meera waan gaarii gochuun dirqama keenyadha. Kanaaf kana fakkaata jechuudha. Galatooma.